dubbiin kun dubbii guddaadha. Ammallee anuu ittiin himne jechuudha. Dubartitti iccitii beekan iccitii jirtu guutuu ittiin himan jechuudha. Kan waan osoo isitti himin ture isiin na gaafattee yeroo an biyyoo na gaafattee Sumayyaa ayyuu fuudhullee aartullee achiin ansanuma se'ee shakkee isiin na gaafatte. Ilmoo dhiiraa qabdaan jedhanii asii. Akkam jettee keessa yoo na gaafattu oduu namaan dhageeniti guyyaa dhufe waan jiru na si hubachiisa. Uummanni akkanumaan si kijibaanaaf si hollolchiisuuf deema. Qaama dhufe si hubachiisa. Dubbiin akkaati dhageettisanii miti waan biraati si hubachiisa jedheen. Ammas dubbiin ilmoo dhiiraa jiraachuu ni jira. Garuu dubbiin gara biraati. Akka itti jiru jira akka itti hin jirre jira jechuudha. Kan asirratti yoo hime lubbuu namaatti baya nama wal ajjeesuu danda'a. Namatu iyyuu bultiin namaa diigamuu dandeetti. Bultii namaa sana akka hin diigamneef bultii kiyya diigee callisaa ta'aa jira jechuudha. Lubbuun namaa akka hin baaneef obsaan waan kana himuu hin barbaadu jechuudha. Yoo isiin toleette yoo isiin fedhii qabaatte isimatti himuu barbaada jechuudha. Isitti himuu barbaada. Isin maan gurra isitti na dhageettu yookaan qaaman isii wal agarreet yoo isin tole jettee qaaman isiin na dhufteet qaama waan kana itti hubachiisaa yoo barbaadde ragaa gara barbaaddetiin isitti hubachiisuu hin danda'a jechuudha. Akkasii dubbiin kanaafuu isiin immoo achi aarii qabdi aarii sanii wanti jettee jechuudha. Isiin karantaan hin hubatte haala kanaan ani si hubachiisuu barbaada. Akkasii yaaddu sanii miti dubbiin. Isiin maal akka jettee wajjin namoota hin ilaalin hundi keessa ilaaltanii jirti. Namoota dhufan jechuudha. Waa hedduu jedhanii sa'aatii biyyatti galesan yeroo biyya jiru san waa hedduu jedhanii itti himan jechuudha. Dhufanii waa hedduu jedhanii akkasitti si malee tabiraati irraa dhalchee dhiira qabaa waa meeqaa waa hedduu itti himanii edaan immoo isiin aariin isiin qabdu an jaartii lammataa fuudhuuf osoo hin ta'in jaartii lammataa inni qabaa osoo hin ta'in isii fuudhu waan akkana arsu duraayyuu fuudhu jedhee ajjabeef jira. Dubartii biraa jiga afaan kiyyaanuu gaafadheef jiraati. As fuudhu jedhetti isaa miti kana arsaa jiru jette. Kana arsu jiru na dhoysee tabiraatirraa diqaalaa dhalchuu nikaa osoo hin godhiniif osoo fuudhin tabiraatirraa dhalchee an na dhoysee naa biraatirraa dhaga'u kiyye kanan na aarsee jettetti haala kanaan kanaaf isiin manaa baate jechuudha ilmaan qabatte. Sababbiin manaa baateef kana fakkaata jechuudha isiin. Kanaaf malee jaartii lammataa waan fuudheef miti. Afuruu yaa fuudhee fedhetti. Garuu dhalcheetiin dhalchee na dhoysuu kana dhiira. Ilmoo dhiira. Isan na aarseetti amma aariin isii kana. Kanaafuu waan kana waan dhalchee hin dhalchine jedhee isinitti asitti baasee himuu osoo hin barbaadin fedhiin qabu. Maaliif waan badu hedduu jira akkuma dura isinii miti irra isinii deebi'a. Wanti kunniin kun akka badu hin barbaadu. Yoo danda'ame isiin yoo sagalee kiyya isiin akka ittiin himneef akka nu hubachiisneef biloo kana goote lakkoofsa biraa fattee lakkoofsan fa'aan fayyadamtii arguu hin danda'u jechuudha. Walaa teelegiraam walaa waatsaap waa hunda jechuudha. Karaa silaatii isii argachuu danda'u. Daayireektii isa bilbiluuf hin dalagu lakkoofsi kabira jijjiirattee qabdi jechuudha. Akkuma argitan achumatti mana kireeffattee jiraataa jirti. Waa hunda haala sanii waan sirreeffattee qabduuf karaa isiitti qunnamu amma gaafata jira. Yoo isiin kan dubbii kana adda baafachuu barbaadde dhuftee qaaman na dubbistee waa hunda ni hubachiisa. Itti himaa jechuudha. Waa hunda itti himaa ni hubachiisa. Isiin waan barbaadde karaa barbaaddeen adda baafachuu dandeetti jechuudha. Waan barbaadde karaa barbaaddee adda baafachuu dandeetti. Akkasii isiin osoo adda baafatiin namootaan kana godhanillee immoo namootaan argitanii waan dubbii kana dhagayanii shakkii godhataniis waan kana tolchanii adda baafachuu barbaadan. Wanti kun waan akkanaati jedhee isin immoo akka hin barbaadne sababbiin maal yoo himtee ilmaan yoo argatte himtee jaartiitii walitti yoo deebitee ittiin taate anni hima yoo himu baadheellee jaartii miti janna biraa deema ilmaan ishee qabattee deemti. Yoo waan kana gabbee hime garuu lubbuun namaa baduu hin dandeetti jechuudha. Lubbuun nama wal ajjeechaa waan geessisu jechuudha dubbiin. Kanaafuu himuu hin barbaanne dubbiin tun akkana jedhee adda baasee ilmoon tun kanaaf dhalattee waan akkanaatiif dhalattee ka akkanaati jedheetiniin osoo hime akkuma isin hime lubbuu namaatti bada akka lubbuun namaa hin banneef waan kana godhaa jira jechuudhaan anillee immoo akka bultiin namallee hin diigamneef yeroo tiyya diigamtu callisutti obsutti jira malee har'uma isiin iccitiin kana jettee iccitii waan biras yaayu iccitiin agammaa osoo ilmiin qabadhee deemuun yoo hime immoo waan akkana jettee sababbiin isiin aartee waan baateef aayyuu waan fuudheef miti rakkoon qabu sanaa fuudhu waan akka jedhee
Ijoolleen koo dhibamtoonni lamatu mana jira. Tokko gaggabdoo godhatee, tokko qodaa bashitaa godhatee dhagna isaa ciccitaa. Hospitaalarra dhaabadhaa ani guyyaadhanii. Nagumaan ishiin lafumaa kaatee waan akkanaa kana nan deema naan jennaan ishii tole jedhee natti fakkaate bolaa kiyya kana isaan dhibaman kana nan gargaara naan jennaan. Buutadhaan warra aksiti jedhee itti qajeelte. Naa galti jedhee waggaa tokkoo fi ji'a 7 ergasi. Naa galti jedhee daandii eega. Naa galti jedhee daandii eega. Waa hunda taati jedhee tan daandii eega. Inni gaggabdoo qabu suni guyyaa gaafa isheen akkana taate jedhanii amma guyyaa irraatti algaa irratti hidhamee jira. Ergasii hittuu keessa bade sammuunsa. Amma durattiisanii hidhamee ciisa. Waanan godhu nan dhabe. Hamma immoo hin jirti jedhee eegamoo hin jirtu jedhee laalamoo garuma fuulduraan kunillee kan kooti. Mee dhalli Oromoo hinni isuma kana irratti ilaalati. Garuma fuulduraatti furmaata isaa baafadha Oromoo. Garuma fuulduraatti furmaata isaa baafadha. Kan du'an irraa kan nagaa baata. Odoo reeffa ishee argatti. Footoon immoo kulaalitii ishee keessaa baasan jedhansa. Baasanii gurguratu jedhansa. Tokkittii keessaa baafatanii kan kiyya keessaa fuudhanii itti takkaanii ilmoo gosumbootatti naa deebite nan jaaladha. Nan jaaladha sirriitti nan jaaladha. Sabni Oromoo immoo hanamma yoonatti himimmaansaa gadi naqe daandiirra maallaqa isaa baase deemitu amma yoonatti barbaadu kun naa galatooma ulfaadha Waaqayyo isin haa eebbisu. Hammas immoo hani hilmoo koo kana labatti isinitti kenneera Oromoo Waaqadhattan isin irraa fudhate. Hakka feetan godha. Isin naa barbaada humnan qabu deesan hin dhabu. Biyyaa miti dhaqee fudhan. Reeffa ishiin argan. Jirti jedhee ittiin gammadu. Hin jirtu jedhee garaa kungutan. Xiyyaara Waaqa keessatti laala. Hakka barbaade hundisaa isin irratti haafu Oromoo kun. Dubbadhaa dhageenya. Akkasumaan jedhaanis ijoollee Oromoo hiriyoota warri wajjin deemtan affira taatan. Ana lagaa taatan ijoolleen Oromoo naa barbaada. Ilaa dhala. Haadha homaa gochuu hin dandeenye. Haati garuu silaa waan namaa gooti fakkaatti gadhatu. Homaa gochuu hin dandeenye. Abbaadha homaa gochuu hin dandeenye suma teenyee boonya malee. Boocha sanuu hin dhiibne amma boocha sanuu wallaalleera. Sammuun keenya miidhameera. Duutee reeffa hin argan. Jiraattee jiraan argan. Yaa ijoollee Oromoo isinitti haa dhaga'amu. Na gargaaraa turtan. Barbaadaa turtan. Ammallee cimsitanii akka naa barbaaddan adaraasiniin jedha. Adaraasin irra kaawwadha. Ijoollee borullee keessan kana ta'uu danda'a. Abbaan keessan haati keessan itti gadduu danda'u. Ijoollee walii dhaabbadhaa. Ana bichaan miti. Ilaa mucoo kiyyaa dhaabbadhaa. Na gargaaraa. Ani wanni hin jiru wanni jedhullee na harkaa bade. Ilaa ishee dhibamtu gateen mucoo kana barbaadudha biyya kana keessa deemee jira numtillee kunoo warra abbaa miidiyaa kana wajjin wal bira jirra. Ijoollee na gargaaruun fedhaa fi jaalala keessan haa ta'u. Dirqama miti fedhaaf jaalala keessan haa ta'u. Sinaa marartu mucoon koo. Sinaa marartu lubbuun mucoo koo. Sinaa mararu ilaa dhugaan numtinni karaarraa ishii qabdi. Ingalti edheeneege galuu dadhabde karaarratti hafte ani amma boofis karaan qabu. Ila booyyuu na wallaali. Nan joore sammuun na hidhame. Boofisi fuula kana dhumne sinitti ciiti koymachuu fuula kana dhibee doonboo irree dandeessu bachuu hin dandeenye. Beekuma nuuf qabe. Ijoollee yaa mastuu yaa tigisti yaa ijoollee miidiyaa irra hirta maqaa. Si waaman jira ila yaa ijoollee wal ijaaratiin mucoo koo na barbaada. Reeffa ishee argadhu tan gammada. Jiraashi immoo argadhu nan galateeffadha Waaqayyo. Isinillee akkasumatti naa jajjabaadha. Maka jauh kisah saya dengan kisah kami anak cuman dia kami kisah
rakkoon qabu. Kanneen hordofamu jabboleessa faana waan ta'eef jechuudha. Waan jiran dubbannaa. Kana su'aa tokko rakkoon qabu. Uummanni sagalee geessan nageeraa waraabni irrasii abshaa nama nobsisiisu wallaallee miti. Waa hundaan beenna. Dhallee qaba. Taasisee malee daandii makiinata taa'ee ittiin kadhatadhu. Isaan kun hin taasisee malee daandii makiinata taa'ee ittiin kadhatadhu. Ilmoo dhabee sammuu kiyya. Hangafa kiyya mee waan hin godhu wallaale. Isa falle. Isa bakka. Obsaan.